Kun qophii simboo aartii keenyaati. Amantaa fi aartiin garagara, aadaan kee garagara. Garaa jara sana laaffisee, laphee isaanii akka dhagaa jabaate sana naa laaffisee, liphii kee akka sinaa argisiisu. Aartii fi aartistoonni Oromoo abbaa qabaachuutu irra jira. Eenyu yoo waltumti, eenyu yoo wal faana dhaabbate kan hanqinni jiru gama aartii Oromoo guddisuudhaan jiru kan inni furamuu danda'u, kan inni fuulduratti jabaatee tarkaanfachuu danda'u. Jaarsi dur biddeen nyaataa sin daganne isa sitti fufime. Fiilmiin tokko gaafa eebbifamu eenyutu hojjete, akkamitti hojjetame, eessatti hojjetame jedhamee akkaataa kanaan wal qoodumsaan osoo hin ta'in waanuma afaan Oromoon hojjetame tokko aartii Oromoo tokko bira dhaabbachuutu nurra jiraata. Fiidbaakiin uummataa ture, yaadni namootaa akkasumas immoo waan akkamiifaa si mudachaa ture erga fiilmiin sun daawwatamee booda. Hamaamoonni giddiidhaan gunditti sana fudhatanii galu jechuudha. Yoo isaanii gundoo sana mo'atanii gochuun warri karaa durbaa kun mo'atanii yoo inni jedhan isaan akka dhiiraattuu lakkaa'aman hamaamoonni isaanii dadhabaadha magaa akka naannootti. Jaarsi dur buddeena nyaataa annanii tabbuqqateeti innammaa fiiguu barbaada suunii gudunfateeti.